wal wajjiniin akka baranne warri hordoftoota koo turtan yaadattu. Keessumattuu dhimmoota teknooloojii fi akkaataa itti fayyadama appilikeeshinoota garaagaraa fi siitingota garaagaraa wajjiniin baranneerra. Sana keessatti na wajjiniin akka turtan na hordofaa akka turtan laayik koomentii sheerii keessan irraa argeera. Na tumsaa waan turtaniif hedduu tokko galatooma. Wantootuma isin inboxiidhaa fi koomentii garaagaraa irratti na gaafattanii deebisee isiniif dhiyeessaa ture hedduu akka itti gammaddan argeera. Ammas sanumarra dhaabbadhee wantootuma isin na gaafattan karaa inboxii fi karaa koomentii jechuudha isiniif dhiyeessuu dhufeera. Keessumattuu yeroo sooshaal miidiyaa garaagaraa fayyadamnu biyya keessas ta'u biyya alaa keessumaa irra guddeessa biyya keessatti jechuudha. Wantoota tokko yeroo upload goonus ta'e yeroo download goonu daataan keenya baay'ee nu duraa fixaa lammata immoo daataa fixuu caalaarra immoo wanta nuyi barbaanne sana qulqullinaan upload nuuf hin godhu sa'aatii barbaanne keessattis qulqullinaanis nuufis hin buusu download hin godhu jechuudha. Isa kanaaf baay'een keenya wifi garaagaraa fayyadamuu barbaanne yeroo itti nuyi paaswordii isaa dhabnee rakkantu jira naannoo paaswordii naannoo wifi jiraanne jechuudha. Kanaaf dhimmoota emerjensii kamiyyuu fayyadamuudhaaf gana paaswordii deemtee nama gaafachuurraa akkamitti akka wifi paaswordii isaa haake godhan yookaan cabsanii galan isin barsiisarraa. Haakota garaagaraa keessaa inni kun isa tokkodha. Keessumaa immoo inni kun faayidaa guddaa qaba. Waan tokko fakkeenyaaf biyya keessatti biyya alaatti biyya keessatti dhimmoota garaagaraa walii erguudhaaf wantoota garaagaraa jechuudha. Iimeelii garaagaraadhaan bifa viidiyoodhaan illee ta'u wanta garaagaraa walii erguudhaaf dhimma hojii haa ta'u dhimmoota piroosesii biyya keessaa yookaan biyya alaawwan garaagaraa haa ta'u dhimmoota biiroo hojii haa ta'u dhimmoota karaa barnoota yuunivarsiitota garaagaraa haa ta'u sa'aatii nuyi barbaannu sana keessatti daqiiqaan sun xumurratti for example beeksisa wayii dorgommiidhaan haa ta'u yookaan piroosesii biyya alaa haa ta'u sa'aatii 2 booddeedhuma sa'aatii 3 booddeedhuma jedhamee fakkeenyaaf sa'aatii murtoofte duwwaa qabna yoo ta'e sa'aatii sana booddee expired nurratti isa agatii ta'ee fi akkamittiin wifi naannoo keenya jiru utuu nuyi deemnee barbaannu paaswordii isaa jechuudha. Amma sanatti sa'aatiin keenya nyaatamee wantoota goonullee hin dhabna jechuudha. Kanaaf akkamitti haaka goonee cabsinee gallaa dhimmoota garaagaraallee itti fayyadamna kan jedhuuf har'a haakii wifi tokko isin barsiisa. Kanaaf na wajjiniin bu'aa na hordofaa. Egaa namoonni subscribe hin godhin jirtan chaanaalii Amii Saba Kootuu kan jedhu kana subscribe godhaa. Sana booddee mallattoo bilbilaa isinii fida. Asirratti hubannoodhaan na dhaggeeffadhaa please warri keessumaa afaan kana dhageessanii mallattoo bilbilaa sana cuqaasaatii sana booddee xinnoo eegdanii fuuldura mallattoo bilbilaa sanatti all kan jedhu irra gootu. Yoo kana gootan bifa notificationidhaan dhufee barnooti asii gadhiifamu daareettii isin dhaqqaba jechuudha. Kana dura barnoota garaagaraa na hordofaa turtanii maamila Amii Saba Kootuu kan turtan immoo irra deebitanii subscribe gochuu isin hin barbaachisu. Yoo subscribe goona jettan irra deebitanii unsubscribe ta'a. Kana jechuun maamilummaa keessaa haqamtu jechuudha. Kanaafi subscribe kan jedhu sana warri takkaa gootan like comment share duwwaa gootan darbitu warra hin goone duwwaatu kana godha jechuudha. Yeroo baay'ee namoonni keenya dogoggoraan unsubscribe godhanii maamilummaa keessaa of baasu. Namoonni daataanis fayyadamtan yoo taatan namoonni wifiidhaan fayyadamtan subscribe gochuun qarshii tokkollee isin hin nyaatu waan tokkollee isin hin miidhu akka waan isin miidhutti hin yaadina jechuudha. Kun toluma wanta gootanidha. Egaa har'a gara barnoota keenyatti yeroo darbinu wifi haaki goonee yookaan cabsinee galuudhaaf daataa keenya banannaasi biyya keessas biyya alaas kan jirru daataa keenya banannaa sana booddee appilikeeshinii tokkoon isa argisiisa. Appilikeeshinii ajaa'ibaati hedduu jaallattu. Namni kamiyyuu play store kan jedhu kana kun iddoo kanatti argaa kan jirtan kana qaboo isaarraa yookaan moobaayilii isaarraa qaba. Play store kana keessa seentaniitu si'a tokko appilikeeshinii ajaa'ibaa kana search godhattanii buufattu jechuudha. Kunoo appilikeeshinii iddoo kanatti argitan Instabridge Diego by Diego kan jedhu kana iddoo kanatti kan argaa jirtan kana buufattanii install godhattu. Instabridge by Diego kan jedhu kana jechuudha. Ani yeroo keessan qusachuudhaaf waan install godhe jiruuf directii gara sanatti dabarsiisin argisiisa. Irratti okay gootu ergi daataa keessan bantanii bifa kanaanii irratti gaafa kilik gootan kunoo kanatti gaafa cuqaastanii yeroo muraasa eegdu
Wi-Fi naannoo keessan jiru, Wi-Fi meetira meeqa manni sirraa fagaate jiru sinii fida jechuudha. Paaswordii isaa wajjin illee sinii fida jechuudha. Gara kamitti deemtee meetira meeqa deemtee akkatti argattu wajjin isii fida jechuudha. Ani amma search gochaa jira. Isinillee kanatti keessa seentanii search gootu jechuudha. Ergi search gootanii booddee sinii fida. Okay, haala ajaa'ibaan kunoo akka kanatti nuuf fideera. Amma kan isin argaa jirtan kun sweet home kan jedhu kun paaswordii sweet home nagararraa jira natti dhiyaate. Show password kan jedhu mallattoo ijaadhaan kan jiru kun jira. Inni kun iddoon itti paaswordii isaa haake goonuu kan argannudha jechuudha. Haala ajaa'ibaa appilikeeshinii baay'ee jaallatamaadha. Daqiiqaa 4 iddoon amma jirurra daqiiqaa 4 yoo deeme paaswordii kana itti galchee naaf fudhata jechuudha. Naaf dalaga jechuudha. Kunoo foorminii jira. Kunoo kana harka mirgaatti jira. Gara gajjallaa kanallee dassaan kan jedhu jira. Innis show paaswordii qaba. Kunoo akka kanatti haake gootanii galuu dandeessu jechuudha. Cabsitanii isti show paaswordii kanarratti cuqaasnee paaswordii san akka inni nuuf fidu ilaalla jechuudha. Kan jallaa jiru kanuma show dassaaleen kan jedhu kanarratti mallattoo ijaa yookaan show paasword kan jedhu kanarra yoo cuqaase waaw haala ajaa'ibaan gara gubbaa kanatti isin argitan paasword DH jedhee kun iddoo kanatti reception 1 kan jedhu kuni paasword isaati jechuudha. Paaswordiin haake goone cabsinee galloodha. Eenyu tokko nama tokko gaafachuun irra jiraatu jechuudha. Sana booddee maal gochuu qabna? Iddoo kanarra kunoo sana gajjallaadhaan copy password kan jedhu jira. Paaswordii sana copy goona. Copy erga goonee booddee deemneetu Wi-Fi keenya iddoo kanaa banannee dassaaleen kan jedhu sanarratti paste goona jechuudha. Sana booddee gaaffii tokko malee, cinqii tokko malee, rakkoo tokko malee success nuu ta'ee gara isatti aanutti nuu dabarsa jechuudha. So akka kanatti haake gootanii galuu dandeessu. Settingoota garaagaraa qaba. Kunoo maappii garaagaraa qaba. VPN garaagaraa iddoo kanaa qaba. Yeroo fayyadamte illee kun iddoo kanatti meetira inni sinirraa fagaatee jiru wajjin kallattii directionii isaa wajjin isin argisiisa jechuudha. Appilikeeshinii ajaa'ibaati. So appilikeeshinii kanatti hedduu akka gammaddan tokko nan abdadha. Yeroo darbe akkamitti feesbuukii haakii jalaa akka baanuu fi akka namni feesbuukii keenya cabsee hin galle fi akkamitti feesbuukii keenya ukkaamsanne yookaan ugguranna kan jedhu isin barsiiseen ture. Haakii isaa isin barsiisuudhaaf yaada keessan hin gaafachaa ture. Namoonni baay'een illee namoonni muraasi akka inni haakii sana isin barsiisuuf eeyyamamoo ta'anii koomentii fi inboksii garaagaraa na gaafachaa turtanii ammas akka baay'ina keessanitti ilaaleen barumsa isiniif qopheessa jechuudhaani callisee miti. So haakii FBs ta'u telegiraamii wantoota kan biroo sooshaal miidiyaa kamiyyuu kan barbaaddan koomentii irratti hin barbaanne jedhaati naaf barreessaa like comment share gochuudhaan na deeggaraa. Yoo isin hin barbaannettanii fedhii keessa yoon argadu waan isin barsiisaan fedhii uummatarra dhaabadhee waan barsiisuu fi fedhii koora dhaabadhee wanta ni barsiisu baay'een jiru. Kanas kunoo haakii isaa kan Wi-Fi kana akkuma isin na gaafatanitti kunoo waadaa koo eegee yeroo isaatti dhufee isiniif dhiyeesseera. FB illee haakii warri isin duraa ta'ee ture kana duraa warri isin duraa hatamee ture baay'een keessan deeffattanii teenkii naan jettanii warri kaan immoo akka hin hatamneef gurgurattanii jirtu. Isa kanallee gaaffiin isin na gaafattan irra dhaabadheen isiniif dalage sanallee jechuudha. Ammas haakii isaa yookaan akkatti hatan akkatti cabsanii galan baruudhaa fi yoo fedhii qabaattan koomentii irra naa keessan hin barbaanne isin naan jettan isinii hojjechuu nan danda'a viidiyoo isaa jechuudha. Guyyaa lama gidduutti egaa amii saba kootuuf torbeetti viidiyoo 2 isaa ol amma 3-4 isiniif gadhiisa. Duukaa deemtanii hordofuudhaaf ammas mallattoo bilbilaa ol kan jedhu sanarra warri hin goone yaadadhaati irra godha. Share, like, comment godha hiriyoota keessan kan bira warra afaan kana dhaga'aniif jechuudha. Har'a appilikeeshinii kanatti akka hedduu gammaddan tokko nan abdadha. Keessumattuu namoonni dhimma kana rakkachaa turtanii har'a rakkachuun hafeera jechuudha. Barnoota kanneeniif kana fakkaatan hedduu isaanii amii saba kootuuf bifa viidiyoodhaan haala babbareedaadhaan mimmiidhagsee qopheessee isiniif dhiyeessina. So gaaffii kan biraallee yoo qabaattan koomentiif inboksii garaagaraa na gaafachuu dandeessu. Hordoftoota amii saba kootuuf na hordofaa waan turtaniif hedduu tokko siin jaaladha. Nagaa nagaatti.